booda gaa dhugummaa isaan sinitti himaa kan waaqni beeku jechaadha. Yoo amantanis amanuu baattanis jechaadha mirga keessanii. Abuna Saawuroos Faafaan egaa marii yeroo taasisan qarshiin akka isaan barbaachisu dubbatanii ture jechaadha. Rakkinaafis ta'uu danda'a waaniif akka barbaadame hin beekamu qarshiin 500,000 akka isaan barbaachisu gaafatan ture jechaadha. Nuti qarshii 500,000 kana akkamii isaan qarshiidhaaf miti kan manaa baane qarshiidhaaf miti kaayyoo kana kan qabanne jedhanii qarshii 500,000 kana akka hin kennine dubbatanii jecha. Asirratti kiristaanonni akka raafamneef Yihudaa yaaddachuu dandeenya. Yihudaan maal ture? Duuka bu'aa Kiristoos ture laala. Duuka bu'aa isuma abbicha faana ture. Abbicha jiraachisaadha miti ree Kiristoos wajjin jechaadha. Isaan kun amma muudama biyya lafaa Kiristoos itti kennedha. Kiristoos fooniin isaan faana jiraachuu baatuyyuu hafuuraan faana jira miti. Kiristoos foon keenya uffatee yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'ullee Yihudaan ijaan isa argee Kiristoos wajjin akka nyaate Kiristoosiin ganeera jechaadha. Kun it is simple. Wanta kun xinnoodha waan salphaadha jechaadha. Maaliif nu ajaa'iba kun? Kiristoos ija isaatiin osoo arguu Yihudaan ganee qarshiidhaaf jedhee isa gane miti. Maaliif nagarrama kun? Hirraafaminaa kiristaanota. Isaan miti warroon hafan 24 kun abboota sadan sun dhiisanii osoo deebine jedhanii duubatti kaayyoon keenya hin deebu. Uummanni nu faana jira. Kaayyoon keenya galmanii gaa jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Akkam nagaa jirtu jajjabaattu alaamanni isaa namni hunduu nagaadha nabira nagaadha xinnoo sirraan badeen jira. Egaa hundumti keessan iyyuu lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u hunduma keessan faana haa ta'u. Egaa kun egaa sagalee Waaqayyoo miidiyaa jedhudha. Namoonni haaraa taatan subscribe akka gootan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Egaa hundumti keessan iyyuu warroonni asiin na hordofaa jirtan egaa miidiyaan kun miidiyaa barnoota garaagaraa irraa barattanidha jechaadha. Egaa samoona mana kiristaanaa keenyarra wantoota gahee irraan kan ka'e egaa nutis ajandaa kana haala gaariidhaan isin biraan gahaa jirra. Kanaaf iyyuu Waaqayyo dhuma isaa nutti agarsiisu Waaqayyo ifa nuuf haa baasu wantoota hunda isaa iyyuu Waaqayyo nu faana jira. Ammas kaayyoo qabannee jirru kan immoo akka galmaan geenyu Waaqayyo wajjin abdii guutuu qabna. Kanaaf guyyaa har'aa immoo abbaan tokko dhiifamaan gara mana amantaatti nan deebi'a jedhanii egaa mana amantaa Phaaphaasota teessoo Paatriyaarikii deemuudhaan egaa iyyata isaanii galchataniiru. Egaa nama 26 filatame ture. Nama 26 muudaman kana keessaa namni 2 deebi'aniiru jechaadha. Egaa asumarraan kiristaanonni akka gaarraafamne wantoota nuti isiniif dabarsinu ni jirra jechaadha. Innis maal yoo jettanii egaa jalqaba viidiyoo isaa isinitti agarsiisa. Viidichas akkuma ilaaltaniin booda dhugummaan isaa maalidha? Maaliif akka deebi'an? Sababa maaliitiin akka deebi'an? Kana malee wantoota samoona mana kiristaanaatti odeeffamaa jiru baga gammaddee baga gammannee kan waliin jechaa jiranis maal akka ta'e illee asumaan xinnoos isiniif ibsa jechaadha sa'aatii qabnu keessatti. Kanaaf hundumti keessan na faana ta'a. Ammas irra deebi'een Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu. Egaa Hafuurri Qulqulluun wajjin haa ta'u. Isa fagaatee dhiyeessee isa badee mul'isee icciitii isaa dhokataa nuuf ibsee Hafuurri Qulqulluun akka nu barsiisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan abbaan kuni maqaan isaanii dura abbaa Qoomos abbaa Niwaayee Sillaasee Akliiluu jedhamu. Abbaan kuni tajaajila mana amantaa keessatti bakka garagaraatti nama tajaajiledha jechaadha. Iyyata isaanii irratti akkuma isaan kaasanii egaa sawasawa gannata Qidduus Phaawulos Gadaamii akkasumas kaatedraalii Manbara Tsabaawot Qiddisti Sillaasee kana malee Gadaamii Takla Hayimaanootii Dabra Tsalaalish kan jedhamu achitti illee abbaa manneetiidhaan yookaan immoo abbaa gadaamichaa hoogganaa ta'anii astiraadarii yookaan bulchaa ta'anii waggaa 2 akka hojjetan. Kana malee Yerusaalem qulqulleettii biyya alaas deemu waggaa 7 akka tajaajilanii dubbataniiru jechaadha. Abbaan kuni san booda muudama kanaaf Yerusaalemii dhufanii akka muudaman jechaadha. Egaa kanumaan wal qabatee kan isaan jechaa turanii
muudama kana Yerusaalem dhufee yeroo muudame osoo hin beekiniin dhufee muudame waan ta'eef kanaaf dhiifama gaafachaa jira jedhanii kun egaa dhufanii kan isaan barbaadanii beekanii fudhatanii itti toleeti dhufanii kan muudaman jechaadha. Waan takka osoo addan baasiin namni muudamu hin jiru jechaadha dhugaa dubbachuuf. Amma fakkeenyaaf waan tokko yeroo barbaadnu nuti amma nyaata nan barbaada ta'a. Nyaatota jiran keessaa fakkeenyaaf burtukaana, muuzii, shankoora jira soo jenne ani muuziin barbaada osoo hin ta'e deemee muuzii sun fuudhee nyaadha jechaadha. Kana sadan keessaa nyaadhu osoo naan jedhani. Sababni isaa anan barbaadu, anan jaaladhu barbaadee fudhadhee nyaadha. Isaanis barbaadanii akka isaan jedhan osoo hin taane barbaadanii fudhatanii jaalatanii dhufanii fudhatanii san booda akkuma fudhataniin booda gaa dhugummaa isaan sinitti himaa kan waaqni beeku jechaadha. Yoo amantanis amanuu baattanis jechaadha mirga keessanii Abuna Saawiroos Faafaan egaa marii yeroo taasisan qarshiin akka isaan barbaachisu dubbatanii ture jechaadha. Rakkinaafis ta'uu danda'a waaniif akka barbaadamen beekamu qarshiin 500 akka isaan barbaachisu gaafatan ture jechaadha. Nuti qarshii 500 kana akkamii isaan qarshiidhaaf miti kan manaa baane qarshiidhaaf miti kaayyoo kana kan qabanne jedhanii qarshii 500 kana akka hin kennine dubbatanii jechaadha. Garuu abbaa keenya jedhanii miidiyaa irratti hin baasne jechaadha. Jalqaba osoo isaan hin bahin egaa kan isaan dubbatan kan isaan kaasan kan isaan gaafatan gabaasuun danda'ama ture. Garuu kaayyoon keenya kana miti waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kana gaafatanii ture. Qulqulluu Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kaayyoon keenya kana miti jedhanii gaafatanii jechaadha. Kana malee abbaan isaan jalqaba dhiifamaan deebi'eera jedhan sunis immoo karaa maabara qiddusaaniitiin akka deebi'an miindaan isaanii akka irratti dabalameef bakka tajaajilan sunitti akka deebi'an egaa yeroo sunittis dubbannee ture jechaadha. Waan baay'eedhaan deebi'aniiru qabameera affanameera jedhanii miidiyaatti dubbachaa akka turan isa immoo Zamarkuun Baqqalee isuma miidiyaadhuma isaanii egaa namichuma isaaniitu ifa baase kana faayyuu. Kanaaf achirraan illee akka soba ta'ee akka naffanamne dubbatamee ture jechaadha. Qarshiidhaan akka deebi'ee innis jechaadha. Kanaaf abbaan kun waan baay'eedha jechaadha kan isaan kaasanii kanaaf hin bahee osoo hin beekiniin muudame episkooposinnatii kana otoo hin beekinidha kana nani muudame jedhaniiti kan isaan haasaa turan jechaadha dura. Kun garuu guutummaan guutuutti sobadha. Ofuma isaanii jaalatanii fudhataniiti. Hanga har'aatti maaltu isaan eegsisa ture jechaadha. Erga akkam ji'a guutee miti naannoo ji'a guutaa jira miti amma har'aatti maaltu isaan teechisee ture. Otoo soba ta'uu baranii akkuma qulqulluu Sinodoosiin awwaggazneerra jedhanii suniin deebi'u ture jechaadha. Edaa akkasiidhaan hin beeknedhanii deebi'u ture hanga har'aatti. Egaa kanaafiyyuu rakkinni kanaa waan jiruufidha jechaadha malee hanga har'aatti waan isaan teessisu hin qabu ture. Osuma gaafatanii kaayyoon keenya kanaaf miti yeroo jedhaman kun waan dhabameef deebi'ani jechaadha. Kanaafiyyuu immoo kun waan nama ajaa'ibu miti jechaadha. Mee egaa viidiyoo isaanii sana kan isaan ittiin deebi'an viidiyoo sun hin dhaggeeffanna jechaadha. Viidiyoo sun isin ilaalchisee hin deebi'a. Mee viidiyoo sun ilaala. ቀን የካቲት 5 2015 ዓመተ ምህረት ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ጉዳዩ ለቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት ይቅርታን ስለመጠየቅ ይሆናል። እኔ በቀድሞ ስሜ አባ ንዋየ ሥላሴ አክሊሉ ቆሞስ ከልጅነቴ ጀምሮ በታላቁ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ከአባቶቼ እግር ስር አድጌ ለአገልግሎትም በሀገር ውስጥና በሀገር ውጪ የክህነት ድርሻዬን ለመወጣት በመታዘዝ ቆይቻለሁ። ለአብነት በሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ገዳም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራልና በደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ካቴድራል በቅዳሴ አገልግሎት በኢቲሳ ደብረ ጽላልሽ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም የእረኝነት ኃላፊነቴን ለመወጣት በአበምኔትነት ከ2 ዓመት በላይ በአስተዳዳሪነት ቆይቻለሁ። በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌምም ላለፉት 7 ዓመታት አገልግሎት ላይ መቆየቴ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ሰሞኑን በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ከቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ውጪ አዲስ ኤጲስቆጶስነት ሹመት ሲካሄድ ከኢየሩሳሌም መጥቼ ከተሾሙት አንዱ ነበርኩ። በዚህም ምዕመናን ባሳዘነ ቅዱስ ሲኖዶስ ቃለ ውግዘት ባስተላለፈበት ሕገወጥ ሲመት ውስጥ ባለማወቄ ነገሩ ሳላጣራ የገባሁበት በመሆኑ በልጅነቴ በእጅጉ የተጸጸትኩና በዚህም ተግባር ያዘንኩ መሆኑን በይቅርታ ልብ ለመግለጥ እወዳለሁ። በመሆኑም በዛሬው ዕለት ቅዱስ ሲኖዶስ
በሰጠው አቀራራቢና በይቅርታ ኮሚቴ አማካኝነት በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በተከፈቱት የይቅርታና የምህረት በር ወደ እናት ቅድስት የቤተ ክርስቲያንና የመንፈስ ቅዱስ አባቶቼ እንዲሁም ምዕመናንን ለይቅርታ የቀረብኩ ስለሆነ ቋሚ ሲኖዶሱ በመልአተ ጉባኤው ውሳኔ መሰረት ይቅርታዬን በአባትነት መንፈስ ይቀበለኝ ዘንድ በታላቅ ትሕትና ጠይቃለሁ። የአባቶቻችን በረከት ይደርብን። ከታላቅ ትሕትና ጋር አባ ናይለ ሥላሴ አክሊል። Egaa akkuma viidicha argitanii akkuma sila sinii kaasee bakka itti tajaajilaawwan garaagaraa kaasaniiru haasaniiru jechaadha. Egaa bakka itti tajaajilaawwan garaagaraa kaasaniiru garuu immoo achirratti waan baay'ee naannoo dinqaa jiru barreeffama isaanii keessaa jechaadha. Waraqaan isaanii sunu bira gaheera. Waraqaa isaanii iyyata isaan barreessanii akkam jedha seetan በዚህ ምዕመናን ባሳዘነ ቅዱስ ሲኖዶስ ቃለ ውግዘት ባስተላለፈበት ህገወጥ ስመት ውስጥ ባለማወቅና ነገሩን ሳላጣራ የገባበት መሆኑ በእጅጉ የተጸጸትኩበት ነው ይላል። ኦሶን ቤኪን ኦሶን አደምባፈቲን ኬሰ ሴኑን ኮ ባዬ ነጭንቃ ጀራን ላላ ባዬ ነጋብሲሳ ቤከኒ ሴነኒቲም ላላ አንጋራቲ ማፍቱራሬ ሁበዳ አንጋራቲ ማፍቱራድ ከናፍዩ አከዝራን ጀቻዳ ከናፍሞ ዲፈማን አከዴቢያን ጀቻዳ ኤጋ asirratti kiristaanonni akka raafamneef Yihudaa yaaddachuu dandeenya. Yihudaan maal ture? Duuka bu'aa Kiristoos ture laala. Duuka bu'aa isuma abbicha faana ture. Abbicha jiraachisaadha miti ree Kiristoos wajjin jechaadha. Isaan kun amma muudama biyya lafaa Kiristoos itti kennedha. Kiristoos fooniin isaan faana jiraachuu baatuyyuu hafuuraan faana jira miti. Kiristoos foon keenya uffatee yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'ullee Yihudaan ijaan isa argee Kiristoos wajjin akka nyaate Kiristoosin ganeera jechaadha. Kun it is simple. Wanta kun xinnoodha waan salphaadha jechaadha. Maaliif nu ajaa'iba kun? Kiristoos ija isaatiin osoo arguu Yihudaan ganee qarshiidhaaf jedhee isa gane miti. Maaliif nagarrama kun? Irraafaminaa kiristaanota. Isaan miti warroon hafan 24 kun abboota sadan sun dhiisanii osoo deebine jedhanii duubatti kaayyoon keenya hin deebu. Uummanni nu faana jira. Kaayyoon keenya galmanii gaa jechaadha. Maaliif abuuna Saawiroos dhiifama dhanii har'a hin deebiin? Kaayyoon keenya gonkumaa duubatti hin deebu. Gonkumaa. Maaliif? Kana abuuni Saawiroos jedhanii miti. Abuuna Zeenaa Maarqos jedhanii miti. Abuuna Isxaatiyoos jedhaniis miti. Kana kan yeroo isaatti raawwate Waaqayyoodha. Waaqayyo yeroo isaa eegee raawwate. Waaqayyo waan hundumaaf yeroo qaba. Waan raawwatu hundumaaf yeroo qaba Waaqayyo. Maaltu nu raase? Maaltu nu dhibe? Ganuun ikkoo irra miti jalqabe ergamoota irraa jalqabe. Saaxinaa'el ganee ba'e naman dinqu kun. Yihudaan ganee ba'e qarshii isaa fudhatee deeme. Dhumni isaa badii ta'e du'a hin taane du'e. Kanaaf kan na ajaa'ibu immoo jechaadha maatii Kiristoos yeroo ammaa kanatti dhiifamaan deebi'eedhanii deebuu isaaniiti. Tarii isiniif ifa ta'uu dhiisuu danda'a. Nuti waan hunda warri keessa beennu isinitti himna. Wanti hundi dhumaa jira isinitti hima. Siinodoosiin Itoophiyaa abbaa Maatiyaasiin durfamullee dhiifama nuuf ta'a akka dhiifamaa walitti nu haraarsaa jedhanii mootummaa kadhachaa jiru. Abuuna Saawiroos faafaana nu haraarsaa jedhanii mootummaa kadhachaa jiru. Paappaasonni jechaadha. Haraaraaf namoota nutti dhufe immoo nuti ni simanna jedhaniiru abboonni keenya. Nuti jibban barbaannu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf maatii Kiristoos osoo hin hubatiin murteessiin isaan deebi'anii ilililil jedhu amma isaan kun laala. Namoonni tokko baga gammadne maaliidha? Kun gammachuu hin qabu. Dhugaan siniin jedha. Gonkumaa gammachuu hin qabu. Ish kan isaan deebi'an ergamaaf yoo ta'e homaatti beektu. Kan isaan deebi'an ergama guddaa qabatanii achi akka dhufan beektu hin beektani. Uummanni keenya silaa acabcaabiidhuma bakka waanuma isaan galleef kan ililchu. Waan isaan galleef kan iyyudha jechaadha. Kanaaf waan baay'eetu jira. Dheengadda mootummaan qulqulluu Siinodoos walitti qabee ture beeta mangistiitti mari'atanii ture. Marii sun irratti waan biraan jiru waa'ee hiriiraaf hiriirri har'a ture sun maaliif akka hafe beektu? Akka hafeeyyuu hin dubbatamne miti. Hafu jedhame malee. Kana malee kaleessa cimaa ergaa guddaa isinii dabarsinaa waan guddaatu jiradhanii uummanni kiristaanaa eegaa bule. Hin bari'aa laata halkan kun jechaa bule.
sa'aatii 3tti jedhamee hanga sa'aatii 7tti laayivii irra turanii waanuma xaaf jedhe tokko kiristaanotaaf hin dabarre. Gonkumaa jechaadha. Kanaafiyyuu sanbooda immoo mootummaan abboota keenya Abuuna Saawuroos fa'aa mariisisaa ture. Isin garuu kanan dhageenye isin beektanis. Kanaaf haraaraaf qophaa'aa. Guyyaan araaraa ni jira. Ni araaramu isaan. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kana deebine jechuun hin ulfaata isaanittis. Egaa booda gaabbii isaanii oolu. Egaa Waaqayyo abboota keenya wajjin jira. Gammachuu guddaa arguuf jira nutis Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isa ammaa kanaan immoo nuti raafamnu. Maaliif abbaan barbaade dhufee hin deebiin? Kaayyoo kanaaf miti. Isaan kaa qarshiidhaaf ba'aniiru. Qarshiin kun 500 na barbaachisaa naa kennaa jedhanii qarshiin kun immoo hin kennamneef gaafachaa turan. Maabara qiddusaaniin immoo miliyoona 50 iyyuu isiniif hin kenna dhiisaa jechaa ture miti abboota keenya kanaanu. Abuuna Saawuroos maal jedha? Miliyoona 50 miti biiliyoona 50 yoo fiddan iyyuu nuti kaayyoon keenya birrii miti. Birrii kana maaloo bataskaana ijaaraa bataskaana tokko ka ijaaraa jedhanii. Amma nuuf kennitan bataskaana ijaaraa jedhanii deebisaniiru kanaan dura jechaadha. Kanaaf birriin immoo birqii miti. Amma isaan gaa birrii waan barbaadaniif birriidhaan deeman. Yihudaadhaa jechaadha. Nuun aarsu hin aariinaa. Warroonni gammaddan isin hin aaru jettanii warroonni asiif achi yaartan tiiktookii feesbuukii karaa garaa nuun ajaa'ibu. Waaqayyoo kan barbaade filata. Kan waamaman hedduudha. Kan filataman garuu muraasa. Jedha wangeela Maatiyuus gubbaa irratti maal wayyaga. Nuun aarsu. Nuun ajaa'ibu. Kan waamaman hedduudha. Nama 24 kanarraayyuu maaf nama 4tti hin galiin maal nu dhibe nuun Waaqayyo kan filate Waaqayyo kan waami qaboo Waaqayyo kan jaalatu jiroo maaltu nu dhibe gaanuun nuun gashu irraafaminaa kiristaanota tasgabbii godhadhaa tasgabbiin ta'ee jedha wangeela irrattu duuka buutonni doonii gubbaa taa'anii doonii sun raafamtee achi yeroo kana Kiristoos immoo fooniin rafee ture doonii sun keessa isaan faana jira yeroo kana waan dhumne jedhani yeroo kana maaloo ati rafta nuti dhumne jedhanii isaan kaasan yeroo kana osoo beektanii inni isaan faana waan jiruuf jechaadha inni iyyitan ture amantaa qabaadhaadhe sababbii isaa hunda kan caalu isaan faana jira ilaala isaan garuu dhumne jedhanii sodaatu isaan booda ka'ee bubbee obomboleetti doonii sun raasu sun tasgabbeesse jechaadha tasgabbiinis ta'e ammas egaa doonii sun mana amantaati galaanni sun addunyaadha namoonni wacan iyyan sun immoo kiristaanota Waaqayyo immoo yeroo waan hundi wacamu cal jedha jechaadha rafuusaa sun cal jechuudha Waaqayyo hin rafan jennu Waaqayyo hin rafu fooniin foon uffate sun Kiristoos hin muge malee Waaqayyo kan rafu miti ijji isaa walitti hin jedhu yeroo hunda halkanii guyyaa bara baraan kan jiraatu kan nu dhaga'u haa ta'uti cal jechuu isaa mul'isa wacni ni baay'ata garuu ofii isaa immoo ni tasgabbeessa jechaadha kanaaf tasgabbiin ta'uu qaba jechaadha yoo tasgabboofnedha jechaadha kanaaf hin raafamiinaa kan nu faana jiru ilma dubroo Maariyaam Kiristoos waan ta'eef akka hin raafamne kun nama ajaa'ibu Yihudaa yaaddadhaa Yihudaan Waaqayyo ijaan osoo argu osoo maaddii tokkorraa wajjin nyaatu dhiisee deeme waan ta'eef kana yaaddadhaa salphaadha waan ta'eef kuni Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u nu jajjabaadhaa kiristaanota kaayyoon keenya duubatti hin deemu amma ammatti waan dhaggeeffattaniif galatooma jinagaa ol nu argu subscribe gochuun dagatiina koorsii keenya warroota biyya alaa jirtaniif immoo itti fufna barnoota keenya nagaataa kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butotaa hunduma keenya faana haa ta'u nagaataa galanni Waaqayyoof ameen.